inni si abdateeti sin eegateeni jirtaa mucaan kun amma biyya namaa kee fakkeenyaaf Duubaay amma nama Oromoon jiru yoo ta'uu baate mucaa kanarra bineensi nyaata jechuudha bar sin eegatee maaliif jalaa badde nama koo bakka kottoreeto viizana intini viizana tumure dabar inde amara even keessa dabarte bar maaki keessa dabarte tiktoki password shi konatti kennite bakka ati waa hunda koo dette to password shi narka tore bar soba nture medu bad nture password ni tiktoki kedi facebook kedi narka nture Maani kun biisin sabote baay'ee hojjetu waggaa tokko walitti lakkoofsifne na bakka toletti lakkeetti already eenyummaan kun hojjeme sigale baay'ee ያረጋሉ ብለን ነው ጌም እየተጫወቱ osuma akkasitti wajjiniin jirru na hubatti al tokko tokko nu hubattu already bakka an ta'e ta'eera isaa booddee nan dhiisee yaade isheenis akka hin dhiisne barbaadde bakka gabaabumatti dhuguma na jaalattaa jette nan jaalladhaa yoo dhuguma na jaalattee keetii kan faluu dandeessu kaffaltaayi ini sab boda gati san kaffale waan gochuu qabu jira mitiire teenan nan dhowe funki afan kutadhe tikkeetti funki baafadhe garuu qarshiitiin xumurame saabooda an deeme jechuudha Dubaay yeroo achi gootti garuu na eegdee ne awsin eegettee turte na eeguu hin dandeenye baay'ee naare na bakka mana ijoollee biraa sun jedhee galee mana jira mitiire manni warri baay'atanii bakka tokkotti galan jira mitiire achi ijoolluma Oromoo kana bira galee achi ture bakka humna koo ol taanan bakka biyyatti na deebisaa jedhee yoggaan ani viidiyoo hojjedhu dhufanii na fuudhanii erga dhufte hojjettee galuu qabdaa asuma turedhanii ammaas na tursiisan jechuudha Duubaan jira jechuudha magaalatti akkas fakkaatti. Isii wajji waggaa takka guutuu jaalala waliin deemu turtanii? Jaalala obbolummaa ture isaa booda ji'a ja'a kan ta'u immoo jaalala obbolummaati irraa kara referendummaatti dhufe akkas. Ji'a ja'a obbolummaa ture jiini afur immoo ji'a ja'a ammas deebitanii referendummaa ture. Ja'a jechuun lameenuu. Bakka akkas waan. Ani bari anamala guys ma ini beitani gaafa tokko dhiisi maakii horreettannaa ummiti maaltu ture amma dura mana kana seenee akkanatti nama jaaladheeti nama jee naa hime haalaan hin jaaladhaa garuu Duubaay jirti yoo haalaan kana jaalatu ta'e Duubaay hottuu naan jettee je yoo ha jaalattuun ta'e duba dhaqiin jeen san amma si dhageetiin jecha ateetti san dhageetiin deemee gudii ta'e naan jee naa barreessu komanti jalatti ammaan godheen gudii taate jeetiin ol galchee bar so anamma isin si jalaa baddee mitire si jalaa baddee animmoo wal jaalatan seetiin bari waan haala wal jaalatan seetiin dhaqisiin jehee bakka rabbi siin qoodini jabaa dhugaa maal jenna duba rabbumaatutu Duubaay deemsiin jee amma falli koo akkam godhu amma jaaladhu moo turu kana bichaan amma akkana amma mikrii geetan barbaada yaanchi mikir hunatanu amma silkiin baay'eetu naa bilbilamaa miseejii baay'ee keessan naa barraa akka soggaa lamaan takka turuun barbaade akka maal jetta maakiti. Michiyyoo ati jaalalaaf Duubaay isii jettee deemte ijaan agarre ijumaanuu agarre. Surmaa waliin agarre bakka ilaa ergan deemee achi ga'ee na ol argachuu hin dandeenye ani aduu viidiyoo hojjedhu namni akka malee lolaa ture isaan booddeen na viidiyoo liivinan seenee torbee tokkoon booda Uummanni maaliif diraamaa hojjetanii maaliif siin jechaa jiran namni hedduun akkas jechaa jiran komantii jalatti waan isaan akkas jedhaniif sitti hima isaan booda torbee tokkoon booda nan argame
torbee tokkoon booda ergan argameen booda micoonis ishiin yaa'u liivirraan namatti fakkaate duraanuu anaaf ishee walitti nu fidanii asuma liivirratti nama 4,000 taa'ee walitti nu araarse. Azaan immoo walitti kan araarameen jaalala obbolummaati malee hiriyyummaa miti. Si galee ani immoo jibba garaatti qabadhee taa'uun barbaadu. Bakka nan dhiisen sammuu nagaa jiraachuudhaaf jedhee. Innaa haala isaanii dhugaan jiru jechuudha. Arguu danda'u namoonni dusan yeroo walitti nu araarsan nama gurguddaa. Mitiyoon beeku barna garee. Sumaatu dhufee asii natti mala ani nagarree isiillee hin beeku. As jala yoo jiran as jala jirti. Fakkaatu mana banattee itti fakkaate amsaa kana. Ati ammallee ni jaalattaani? Amma bakka dhiiseera. Maal si gargaaran nuti ammas biratti? Akkamiin jaaladha. Aardii tokko qaxxaamuree dhufee dhuftee na simachuu diddee warri durfattafee isaan booda har'a osoo mashiinatti iyyuu deebitee itti deebi'uun koo gaarii dheettee yaadda. Nu ulfaatu. Isiin akka itti deebitu hin barbaachisudha dura. Amma akkasinitti fakkaata. Ati qoftaan jette jechuun amma gisee isii wanni itti Ishi. Maal goona duuba mee nuti wanta kanaan agarre maybe ogguma duraatu jaalalli keessan sirrii ta'uu baasuu danda'a. Maybe isii aarsitee miitee tureeni? Ani maal isa aarsaa waan meeshii miidhan qabu bar. Al tokko rakkisaadha. Sin barbaadu sun jettee? Dubaay dhufnee wajjin mari'anna rakkoon qabu bakka kootitte suma dhugaa isaa booda dhufee erga dhufee immoo silkii naa kaasuu diddee al tokko achi airpoortii yeroon turetti naa kaastee dhufuu hin danda'utte inni erga ati dhufuu hin dandeenye eenyuun na fuudha ani silaa nama biraan beeku eenyutu ishii fuudhee naan galee maa bakka na dhaga'uu diddee isaan booda bakka bilbila keenya cuccufame annas nan galee bakka ijoollee biraa ture. Baasni bar wallahi rakkootu biyyaanu baasi bar. Akka waan Oromoon jaalala biyyaa biyyaatiif fakkaata gisee waa'ee jaarsaaf jaartii nama 5,000 20,000 teessanii dhaggeeffattan. Waan nuti biyyaanu baase waan biraa waan irratti wal geenyu waan biraa ara rabbi sodaadhaadha. Amma nama 1,800 jira rakkoo haasofnaan kuutallaa fiiga. Haamilee baay'ee dubbadhuun qabu. Biyyi keenya nagaa ho'a taate malee nageenyi rakkisaadha. Waaqayyoon nagaa isaa buusu. Irratti hojjechuudha irratti dubbachuudha sirrii kee jettee waaqayyo isa eebbisu makee. Kana ta'e jedhee waan barbaade nan jaalladha. Obbolummaadhaan sirriitti walitti dhufnaa dhiirota gaafii jaalalaa dhiyeessanuu ebeeluu har'a na jaalatee jedhee itti hima. Kanaafuu namni dubartiin dhiira obboleessa koottee fudhatte tokko sammuu ishiititti nama ebeeloo gaafate na gaafate jettee itti himtu tokko akkamitti miira jaalalaa isaaf qabaatte. Otoo qabaatte immoo akkamittan ebeeloo na gaafate jedhee itti dhaqee itti aansee immoo Dheeressaa obbolummaan alatti seenaan bakka kanatti sin jaaladha naan jettee jirti. Seenaa gaaffii si gaafa qofa jettee booda zirzirii haasudha dhagee seenaa ishii itti aansuudhaan inni akka jehutti baatii ja'a obbolummaan dabarsu ture namni tokko dhiiraa fi dubartiin obboleessa ta'uu hin danda'an best friendis ta'uu hin danda'amu waan jedhamu tokko jira wanti sun dhugaa ta'aa deemuu jira si galee namni tokko wal barnoota keessa waliin haasa'uu keessatti obbolummaa osuma jaaniiti jaalalatti garagaluu danda'a jechuudha. Baatii jaha obbolummaa fi obboleettiin dabarsuu turtan baatii jaha booda immoo jaalalatti jijjiiramee wanti inni jiru kun soba. Ana bira homtu jiru maakiyaa kan beekutti. Baatii jaha obbolummaan deemtee baatii jaha immoo jaalalatti waan jijjiiramee isin jiru. Hin jiru ana bira. Niitiin du'aa sin jenneen. Injenneen. Sin jaaladha sin jenneen. Injenneen gongumaa. Sin barbaada sin jenneen. Injenneen gongumaa. Abdii sin kennineef. Never. Ayyee sumuut godhadhu dubbadhu dheeraayyee. Waan isheen dubbatte hunduyyuu sobaa. Obsi isiin amma akka isiin jettutti baatii ja'a
Ragaani qabda ragaa isin baatii jaawul obbolummaa dabarree baatii jaammoo qaba. sin jaaladha siifin du'aa hin jenniinii jetti. Ragaani qabda. Ragaan koo asuma online irratti yeroo dubbannu bar an dheeressaa sin jaaladha garuu jettee yeroo dubbattu fakkeenyaaf warri koomentee jalaa jiran jiru. Yeroo sin jaaladha itti jalatti yeroo dubbatu jedhamee itti barreessaa warra agartan ta'e. Sagaleen dhageessuu hin dandeessa. Koomentii miti dhageessuu hin dandeessa. Bilbila takkan qaba maakii. Bilbila takkan qaba kan laal maakii. Ilaa maal tura maakii beektaa? Okay, TikTok. Facebook ishee koo paaswordii ishee harka ture. TikTok kee jala ni jira. Kan ishee jala moo kiyya jala tokko ol fuunee faa wajjiniin faaruu baasuu hin dandeenya. Amma ani si hoggaa ol fuunee obboloota hin jenne moorii kiyya jala hoo jiraatu moo ishee jala jira? Hin jenneeti? Hin jenne? Jetteetta. Kan biroo immoo fi waan kun nagara jedhame adda tokkoffaa daandii hojjechichi jala seeni booticha sittan arga TikTok isaa jala seeni oriyo. Koi seenaan ati muytu godhadhu dheeressaa na waliin haasa'e. Ati osoo isiin sin barbaadu akka obbolummaatti sin jettu dhiira biraa gisee isii jaalate dhuftee akka obboleessatti namni kun na jaalatee jira jettee siimuu turte. Wanti isiin jettu kun dhugaadha. Miti maakii maaltu yeroo beektaa akkuma sin jedhee keessan haasofneerraa keessan iyyuu miti asirratti iyyuu baane dubbanneerraa. Sinja indee ati koo yoo jaalala dhugaanaaf qabaatti kootu Dubaayinaan jette bar. Nama koo bakka kootu dheetoo viizaana xumureedha bar. Indee. Even keessa dabartee bar maakii keessa dabartee TikTokii paaswordii ishee koonatti kennitee bakka ati waa hunda koo jettee paaswordii ishee harka ture bar. Soba hin turre? Mee dubbatu hin turre paaswordiin TikTokii keetii Feesbuukii keetiin harka hin turre? Paaswordii TikTokii kootii qofaayyuu miti kan immoo gootuu hin qabda. Inkwaan isaa miti birrii 200 ol sirratti galchee nan beeka soo waati. Birrii 200 maaliif galchite? Aki birrii 200 lafa magaalaadhaa bitachuu edeen siistariin koo baankii akkaawuntii onlaayinii irraan fayyadamu. Dhiisi bakka dubbii birataan haye waa'ee piroosesa irratti na fakkaate. Tole hayyi ati amma kubballeessatti ilaalta malee isa waan jaalate takka illee hin qabdu. Dheeraa. Akka seenaan jettutti ani hin jaalanne akka obboleessatti ilaalaa nama na jaalate hundan itti himaa jette. Siifin du'as jee hin beekuuni sin jaaladhas jee hin beekuuni jettee himuu jirti. Bani mee muyit irra jira bani muyit yaa guys kun waanis ana dubara ana Abisi hoggoota waliin dabarsine keessatti akkam baay'ee si jaaladhu akka baay'ee si kabaju bakka nama dhabee kophaa ta'etti bakka hin gaddetti na faana turte miti dheeressa. Yaada garaagaraa qabaanne addaan haa fagaannu malee. Kanaafuu yoo si galateeffadhe qirseedha. Seenaa gaaftaanaan waggoota darban kan yaadadhu keessi koo yeroo hundumaa sammuun koo yeroo hundumaa jechan dhabaa waa'ee keessa baay'ee waan garaa sitti taaruun hin qabu akka ati dubbatteen akka ati jechoota baay'ee darbatteen aga kana si faana turuu miti aga kana si faana haasa'u mitian amma kana si faana jechuun yaadamu garuu garaan nama jaallate gowwaa nama gooti mitiire kanaaf
waan barbaaddes jettu arras irratti boros irratti boros deebite jedheen. Okay, as biratti akkam baay'ee jaaladhu fi si kabaju jette. Kanammoo namni tokko akka hiriyaatti akka obboleessatti akka jaaladhu akka kabaju danda'u. Jara videoon baay'eedha. Ijoolleen fiduu dandeessi bar. Viidiyoo hedduudha. Already akkana jaalattus ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan wayii qabnitti fakkaata. Guyyaa tokko sii du'aa jettu guyyaa tokko immoo luma si arguu waaddeetti. Tarii na qoruu fi laatee man callisa. Ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan ture. Sagaleetaa uummanni keenya Wallaggaa rakkoo hamaa keessa jira. Uummanni keenya Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti rakkoo hamaa irratti ga'aa jira. Guyyaa tokkotti nam 31 ol dhumu jira. Uummanni keenya qabeenya isaanii lafa isaanirraa mancaafamaa jiranii. Sagalee haa taanuuf haa yaadannuu. Uummata keenya saniif yoo nuti waliif sagalee hin ta'in namni tokko sagalee nuuf hin ta'u. Bika qoosaatiif bika nu galchine faa seennee dhaggeeffanna nama kumaatamaan. Gaafa garuu rakkoo hawaasaatii namni dilli kun hin dhufu. So uummata keenya haa yaadannuu jechuu barbaada. Galatooma dubbiin kun immoo guys amma dura dhufee mucaan kun natti himatee akka seenaa jaalatu natti himatee seenaa baay'een jaaladhaanii akka hedduu jaaladha yoo na jaalatte Duubaay na hoottu jettee duuba yoo jaalatteeni nama jaalattu maaliif hin deemneen jeen arrammoo deemeetiin jira jee dhufe jechuun mucaan kun deemee dammoo isii adhabe jechuun sani dubbiin ammaan isii keessa galuu dandee akkasitti shugguxiin teessan as keessa galtee jechuudha. Hubadha. Eshi dhagee dheeraa dhaga'u jirta? Okay. Isiin amma akka isiin jettu dhageessee jirta. Dubbiin hundi kijibaa itti siif du'ee si waliin hin jiraadhaa sin jaaladhaa jaalallee kootu Duubaayii jettee sagalee si qabde dakiin immoo wanta isiin siin jette haati ol baasuu dandeessu ni jira. Kan jiru isa dhugaasaa anis haqaan sobaan wanti shira godhuun barbaadu waan ta'eef yeroo duraanii baay'ee wajjin haasofneera sin jedheera mitire yeroo garuu dhufaatiin koo jala ga'u teenyee wajjin hin dubbannaa teenyee wajjin ni mari'annaa waliin jenneerraa toleetteettis kana ishiinis itti amanteetti kinoo ishiinis jirti dubbachuu dandeessi soba seenaa bakka seenaa haqa nuu himi laal wanti jedhu inni dhugaasa muhiit gurgurta seenaa haqa nuu himi laal maaltu jira ni beektaa nam tokko dur jirti wal jaalachuun dur jirti wal jibbuun isinirraan eegalamne ni jira maybe jaalachuu turteeni amma immoo dhiisuu dandeessa garuu mucaan kun abdii tokko malee Duubaay inni deema inni yaanu jechuudha yoo gaa fayyaa sammuun isaa fayyaan qabne malee lafaa ka'ee osoo abdiin kanniniif osoo waa takka hin jeeyin akkamitti Duubaay piroosesa dila kan bikka nama hin qabneetti fira hin qabneetti si abdatee akkamitti xayyaara koree dhaqa yoo abdiin kan hin eefati. Ati osoo hin jaalatiin akka obboleessatti illee ta'u abdiin ati kan niteef hin jiru. Maakii dhugaa dubbachuudhaaf dheeressaa akka obboleessaatti baay'een jaaladha. Kanuma amma viidiyoon inni sitti dhageessise sunu dheeressaa akka obboleessaatti baay'ee tokkoon jaaladha. Har'as borus kuni dhugaa jiru. Gini gama gaa'ilaatiin gama jaalalaatiin yoo dhuftee never. Ani gonguma waan akkasiisan ittiin himees hin beeku. Gini dheeroo koo maalii godhee tanaasaa sissobuu maakii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dheeroo godhee nanaasofsiisaa obbolummaadhaan kabajee nanaasofsiisaa waa'ee gaa'ela boruusaa nan gaafadhaa waan akkasiisan itti tanaasaa. Kan saniin alaa gini dheeressaa ani sin jaaladhu. Waanuma jaalalaatu natti kaasan ani silkiin cufa nama kamirraa kanaafuu ani abdii ittiin kennine. Duuba ammaatiin jaalattiin jechuudha. Mucaan bareedaa kana amalas ni qaba fakkaata. Maaliif jibbiteen garuu? Maaliif jibbitee? Ani sababa isaa keessanii sitti hima. Ani jaaladhu.
amma booda warri Duubaay sirraa fudhatanii ni fudhatan gisee san immoo waliin nu araarsa kan jenne ergee ni deeme booda. Ammummaa yoo yaa fudhatan dhugaa Rabbiyaan eeyyamamtuudha. Anni marraan qabu. Tole hayyee dubbii kara dhumate deemna. Tole hayyee dheeressaa. Tole bakka isin akka obboleessatti si ilaalu turte miira obboleessaatti jechaa jirti. Abdii tokko malee biyya san badii isii fudhattee jirti. Sin eega jechuutti badii dhaayattee jirti fudhattee jirti. Miti seenaa. San fudhattee jirti dhugaadhaa isiin namni hundinuu kan ijaa balleessitee jirti. Piroosesa kee keessa seenullee hin qabdu. Osoo yoo sin jaalanne piroosesa keessa seenuu hin qabdu. Sin eegallee siin jettee si jalaa badullee hin qabdu ture jechuudha. Osoo micoon tun siif bikka xiqqoo qabaattellee erga Duubaa dhufte si agartee ture jechuudha. So amma isiin si arkitee jireenya kan keessirraa balleessurra si arkitee si dhiistee deemtee jireenya kee balleessurra osoo sin arkin hafuun isii siifis gaariidha. Hanqa yerootu miidhamta malee san booda hin fayyitaa jechuudha. Kanaafuu atis tabraa rabbi siif haa hiruu waliin lolinaadha. San siin jechuu barbaada. Hojii erga Duubaa dheexeefu sababa nama tokko rabbiin namarraa jijjiira. Sababa nama tokko waan guddatti baata. Ati immoo nama hojjattee cimtee jabaa ta'uu qabda jechuudha. Kan dhumaa jiru haadholee keenyaaf sagalee ta'a. Uummata keenya miskiina uumaa kan hin beekne nama nagaa ajjeesaa dhiiga isaanii lolaasaa jiru adiraa keessan viidiyoo hojjedhaa. Waan humna qabdanii yaada qabdanii bakka jirtanitti sagalee taasisin jedha. Nama ki yaadnatti jetti sirrii kedhaa. Ani xiqqoo kanatti baay'ee dhaga'ame ababaa koo qabadhee achi keessa jooraa ollee uffatti gatisan tokkoon marare. Kan fudhatu nama baay'ee ture. Ababaa diimaa bittee dheedhee ati achi eerpoortii sirriin goone seenaa awuma sanillee deemteetillee qeebaluu qabda. Namni jaalallee qofaa miti bar saayibas numa qeebalaa bar deemee qeebaluu qabda ture bar garuu. Nattiin tollee maakii horoo dhugaa rabbii nattiin tollee kanarraa namoonni bilbila guyyaa meeqaffattanii bilbila isaa jala galina gartaani. Dhaqeen ilaala booduma inni jiru. Okay, inni kanatti asirra ni jira? Qoy ni ilaalla. Dheeressa amma himata irratti na himattaati. Seenaa wallahi godhu naman ko barsiisu wallahi ayaaddanii mucaan kun sin eega jechuun nama jaalatuuni hin jaalata si jaalata seenaa laal jechuun inni miidhamaadha ati immoo akka isa miitetti fudhatee miituu yoo taate immoo sitti siif gaarii miti si galee seenaa osoo waan tokko nuti gaafa nama nu jaalatu nu jala fiiguu arkanne xiqqishoo dubartiin amala waxaaxaramuu tokko qabna si galee sun immoo gaarii miti laal nuufillee bareedaa miti. Boruufillee bareedaa nama nu jaalatu nu wayyaa nama nuti jaalannee jala fiignu caala kan jala fiigutu nu kabajas nuufis jaalala kanna si galee dubartiin nama isii jaalatu nama isii maakii dhugaa dubarchuudhaaf namni baay'een irratti murteessa qoisaa rakkoo waan tokko hin dubbadhee waa namni baay'een irratti murteessa waan jaalatamteef jibbata noo akkasii miti dhugaan na bira jiru anuma biraa taa'u. Dhugaan isa bira jirus isuma bira taa'u jechuudha. Gaafa dhugaanis bahee dhugaanis bahuu baatee sooshaal miidiyaa kanarratti yaa hafu. Ittiin aansee immoo maakii namni na jaalatee nama tuffadhuuf tuulummaa qabuusi miti. Barii lammaffaa sin arga jedheeni haala mijeeffadhee kan na ergeeyyuu dallatee na biraa badee jechuudha. Dallateet onlaayinii irraa badee lookishiin mana ergee uummatatti kana himna na amanu didan. Ittiin aansee dheeressaa. Seenaa dhagee qoy gutakka hin fixanne laata. Osoon dubbatu jiru na jalaa caayustee wanti itti na jalaa carraa fudhatte maaltu jira seete seenaa. Jiruu jireenya jaalaa fi namas jaalala tokko bari
amma TikTok kanarratti nam tokko jaalalayyoo akka malee si jaalatu ture. Nam tokko haala iyyuu jaalate bari. Nam tokko nama sadii wal arkee nyaata afeeree juuza afeeree galateeffatee si jaaladha. Nama waan na jaalatteef galatoomee si jaalachuu dhabuu kiyyaaf dhiifama jee adda deema jechuudha. Kun jechuun nama guddaa si godha si galee. Amma inni eelillee qabatee gaafa akkana dhaabbatee si eegu mucaan kun biyyaaf haarawaa siif jecha dhufee jaalakeetiif dhufee just bika hojiitillee namallee barsiisteeni biyya san qubachiistee isaaf gaarii taate akka namni jaalallee gaarii ta'uu baattullee obboleetii gaarii ta'uu hin dandeessa jechuudha. Waan danda'u waan inni barbaadu san achi biratti gootee fi irraa yoo fagaatteellee akka miidhamtutti hin fudhatamtu jireenya isaa keessattillee because baga gaariitti si haasaa anaa jaalateeni jaalachuu hin dandeenye jee gaariitti si himata fi galeen osoo akkas gootee bareedaa ture hin taane garuu itti balleessitee jirtaa seenaa dhiifama gaafachuu qabdan. Maakii koo gargaaruu bee ammas gargaaran jira akka obbolummaatti bira dhaabbachaa jira mucaa kana badeetti gateen hambisnee gaman bira dhaabbachuu qabuun bira dhaabbadhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf inni dubbachuun ni danda'a. Maybe biyya waadda harawaadha waan ergamuufi qabu nan ergaafi waan godhamuufi qabu nan godhaafi ammayyuu taanaan innis ne obboleessa kooti maaliif wajjin nama waan baay'ee dabarsiteedha. Lammaffaa immoo gaafii tokko si gaafachuu barbaadaanis irra gaafii tokko jabicha waan ayyamu baatte innis ani waan hin jaalallee qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide maaliif silkii koo lookishii paaswoordii silkii kootiiti miti tiiktookii kiyyayyuu haga ammayyuu sirraan kaasne. Gaafii kana bichaa deebisi ani jaalallee waanan qabuufan gaafii jaalalaa keessi simachuu dide moo dhimma dhuunfaa kootiin kan wal qabate simachuu dide. Sumatu beeka. Ani maalan jaalallee dheeressa dhugaa rabbiidhaaf jedhee dubbadhu. Ani jaalallee waanan qabuufa si dide moo dhimma dhuunfaa kiyyaaf si dide. Seenaa mee dubarri bara kanaa TikTok shan qabdi mal taate. Shan qabattee jaa qabattee dhugaa jiru bini si beeka. Seenaa amma dhiisitii ilaal. In qabda yaad baruu. No qoy maakii dhugaa haqa barbaadda taatee ta'u haqa barbaada inni seenaan na baddaltee dhufee miti anis gaafii tokko bichaan isa gaafadha maaliif waan faamilii kootii waan akka tiiktookii kootii waan hundaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan hundaa harkaa qaba. Seenaan kan gaafii jaalalaa keessi simachuu diddee dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaaf jedhitoo dubbadhu kana. Ani waanan jaalallee qabuuf asii dide moo waanan dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii dide. Lekkin qabne nan beeka. Kanaafuu seenaan jaalallee waan qabduuf si diddee yoo jedhanis irratti manin qaba akka hin qabaanne dhibbaan dhibbatti konfidansiidhaan waan deebisne ree. Ani koo miidhamaadha michoo. Ardii tokkorraa ardii tokkotti qaxxaamuree dhufe. Tariyatis miidhamtu ta'uu dandeessa ani hin beeku. Biyya hojii si galfamuudhaaf baallaqni waan jiruun si bira dhaabbadde akka obbolummaatti dhufee sin argine malee maaltu wanti koo sitti hir'ate akka obbolummaatti baastee badeetti nagatte kan jettu. Okay, si qubachiistee jirtaani malee dheeyxeetu mallaalle waan dheeyxeen laalleefi. Dhaqee laallee malee dhugaa rabbee waan barbaachise hundaa cinaa dhaabbadheera. Akkasii. Lekkin qabne nan beeka. Kanaafuu seenaan jaalallee waan qabduuf si diddee yoo jedhanis irratti manin qaba akka hin qabaanne dhibbaan dhibbatti konfidansiidhaan waan deebisne ree. Ani koo miidhamaadha michoo. Ardii tokkorraa ardii tokkotti qaxxaamuree dhufe. Tariyatis miidhamtu ta'uu dandeessa ani hin beeku. Biyya hojii si galfamuudhaaf baallaqni waan jiruun si bira dhaabbadde akka obbolummaatti dhufee sin argine malee maaltu wanti koo sitti hir'ate akka obbolummaatti baastee badeetti nagatte kan jettu. Okay, si qubachiistee jirtaani malee dheeyxeetu mallaalle waan dheeyxeen laalleefi. Dhaqee laallee malee dhugaa rabbee waan barbaachise hundaa cinaa dhaabbadheera. Akkasii. Bakka hin jirutti waan namoota irraan bilbiltee minaamin waan tokko tokko jetteetti garuu ani ka fedhiin koo isa biraa miti beektaa maaki. Fedhiin koo achi miti beektaa maaki. Naa bakka riviin ani ilaa ani jechuudha tarii kana balleessa jedhetu yaadu guyyaa sana hariiraa galee
bilbila koo hundumaa bilookiin godhadhe lookeeshinii nan balleesse jechuun ni aarta mitiire ilma dhiiratti mitiire biyya fagoo irraa dhuftee sin eegeette tarii dhuguma madaamiin ishee akka manaan baane gochuu dandeessi ani hin beeku ishee dubbachuuf osoo hin taane tarii isa oo dhugaallee ta'e jechuudha kaa isaan booda sitti dhagaama mitiire aaree bakka bilook godhe hundumaayyuu.